السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك فينيك بجمتو تداوتو عشان ذاك درتو جبتني جبتني جرا الحمد لله إلا تربي إجاك بجمتو تداوتو تكينيا أراك ماركا جسان كنا مشالي ملك يسا أسمان دولابا تيفستاندي أبا إنتي أفتم سدي كفورة دوبي ألقى نفر إني في أكو مسني موتو عرب مجلسي متر سدي تكاشن إسني كم دين في جريجي كبجمتو داوتو تكينا أكو مبيك كم كبجمتو داوتو تكينا يرو جلك وسيدن فيديو لايك كودا وروني channel كان خنا فارا داتني موتو سبسكرايب كودا سنجدا إتيان سودانو هريو تكيسني فه إسني تمالي مري إسنوني بيتني أكو مكان أندرا برامي نمون هدو غريدا دفتني إيجا باي دوغا شفتانن غلطة غودان إسني كمان مكا channel كينيا تنوسونتي مكا أمة أورومو بك famous يتام بكبودان إننا أكو مسني موتو بيالا جران jireenya qaalii dabarsan bakka bu'uudhaan akkuma san ijoollee biyya keenya keessa jiran hundaa bakka bu'uudhaan guddaa galatooma maskuura isin jechuu barbaada dhugaa dubbachuuf taananii maal jennaan Oromiyaa keessa guutuu naannofnee akka hojjennuuf akkuma san immoo nama bakka bu'uunii amaanaa kana nama bakka akka namaa geessinu kan utaasi hojmaata keessanii jechuudha kanaaf ammaan immoo obboleettiin teenna maqaan isii Misraa jedhamtu meeshaa kana xalabachuudhaan godina Arsii Ana Dixis akka galuuf haala kanaan akkaataa teessuma mana isiitiin ajajnee fi jiree jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota keenya azaan rabbi illee bahee jira egaa xiqqishuma haasofna baay'ee naasofnu gara salaata deemna egaa meetira 8.5 olka'insi isaa asirraa hanga gadiyootti jechuudha meetira seentimeetira 35 abbaa olka'insa isaa 35 jedhama inni kun jechuudha yeroo baay'ee namoonni akkasitti olka'insa isaa yeroo banne cal jedhanii majlisuma suuraa erganii namoota xalabatantu jira jechuudha hubannoon akkasii isiniif barbaachisaa waan ta'eef olka'insi isaa meeqa akka ta'e hubachuu qabdan jechuudha kana bichaa miti egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan baala fireemii kun gosa adda addaan qaba jechuudha kana yoo isiniin jedhu tokkoffaa baala fireemii ta'ee haala kanaan ispoonjiidhaan duuba isaatiin kan dalagamu yoo ta'e geexin irra gabu baay'ee hin taane yoo taanan akkaatama sadarkaa isaatiin gatiin isallee wal caala jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammaan immoo gatii meeshaa kanaa akka isin hin beeksifne haalli yeroo akkaatama addunyaan itti jirtu irratti hundaa'uunaan xiqqishoo gatiin isaa baay'ee qaala'ee jira jechuudha kan kanaan dura turerra yoo xiqqaate parsantii 10 yoo xiqqaate dabalee jira jechuudha meeshaan yeroo ammaa kana har'a parsantii 10 dabalee yoo dhaabate gaarii ture haa ta'uti garuu meeshaan yeroo ammaa kana inuma deemaa jira ani walumaa galatti maaliin jechuu barbaade isiniif fakkaate akkaatama biyyattiin akkaatama addunyaan irra jirtu kanaan yaa rabbi achumatti nageenya keenya nu tasgabbeessi deebisi immoo nageenya biyya addunyaa kanallee nu tasgabbeessi waraana kana yaa rabbi nurraa dhaabi jechuun barbaada asumaan dhaamsaa kiyyadha dabarfachuu barbaada akkuma san guyyaan irraa guyyaa jumaatii guyyaa rabbi irraa yoo kadhatan argatanii fi sa'aatiin immoo sa'aatii azaanati warroonni biyya alaa teettanii cinqamaa jirtan rabbiin cinqii keessaa rabbi isin habaasisanii jechuu barbaada asumaan dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaada maaliif dhugaa dubbachuuf taanaan guyyaa jumaa irraa namoonni iddoo du'aa isanitti yookiin immoo iddoo salaata isanitti imimmaan hin boo'in nama garaan jabaatati jechuun hin danda'amu maaliif jennaan taatee biyyoota Falasxiinii irratti ta'aa jiranii fi taatee magaalota biyyoota adda addaa irratti ta'aa jiran argaa jirtu taanaan dhugaa dubbachuuf namni isinitti dhagahamne hin jiru lammiin kamiyyuu namni nama ta'e itti ni dhagahama jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana hubachuudhaan ammallee irra deebuudhaan rabbiin namoota sanillee murtii itti darbisan rabbi irraan haa kaasu jechuu barbaada namoota gara nama 11,000 murtiin du'aa kan irratti darban san jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa asumaan dhaamsa koo dabarsuu barbaada jechuudha itti aasuudhaan ammallee kabajamtoota daawwattoota keenyaa obboleettiin ta'e algaa nafar'eenii yookiin immoo meetirika 50 isa jedhamu kana qabannee fi dhufnee jirra jechuudha nafar'eenii jechuun isa kanaadha maashaallah bareedu ilaala asiin immoo egaa yeroo ciisan yeroo ufgatanii lafadhaa yeroo tokko akka inni kun hin dhukkubsine isa kana ispoonjii goonee fi jedha akkaataa filannoo isiitiin jechuudha asiin immoo balbala qabdii komodiinoon isii komodiinoo lama qaba jechuudha argaan ishee haala kanaan goonee ulfi immoo itti goonee fi jirra jechuudha kalaas akkaatama suura irra jiruun haala kanaan hojjennee fi jirra isinii gabaabsa itti aasuudhaan ammallee dolaaba meetira qaqqoo fi seentimeetira 60 abbaa balbala 4 haala kanaan hojjennee fi jirra maashaallah bareedu yaamraala yaamraal kawaala yaamraasu ቁጭ ብሎ የምታስቡን ያምራል እያሉ ነው ጋር በሽፍታና እጋ ከወጀምቶ ተዳውቶ ተከታ ከነፈካለ asirratti egaa meeshaa agarsiisuu qofaan simbira bahuu hin barbaanne meeshaan mukallee yeroo ammaa kana
xiqqoo dabalee jira yeroo yerootti ni dabala yaani waan dhufe hundaayyuu solvi godhaa yoo deemte malee yoo sadarkaa isaa ol fuute namatti ulfaachuu danda'a jechuudha haalli dabalii gabayaa haalli nageenya kana hundaayyuu akkaataa Oromiyaa keessa jiru hundaa ni beeytanii Itoophiyaan maal akka keessa akka jirtu ni beeytanii addunyaallee maal keessa akka jirtu ni beeytan jechuudha kana rabbiin achumatti akkuma jirutti biyya hundaayyuu kan biyya keessa illee kan biyya alallee rabbiin nurraa haa dhaabu nama dalagateetiin immoo hara itti galfatu rabbi nu haa taasisu egaa micoon tun yoo xiqqaate qarshii guddaa baasteerti jechuudha yeroo ammaa kana yoo xiqqaate gara qarshii 200 fi 300 fi walumaa galatti birrii 3 immoo birrii 500 immoo akkas 5,000 maal jechuu barbaade waliigalli meeshaa kanaa yoo kana ta'u galtee itti fayyadamuun immootu isin nama itti hara galfatu rabbi si haa taasisu isinillee du'aayii godhaaf isin jechuu barbaade dhugaa dubbachuuf taanaan kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa obboleettii teenya daansuudhaan ammallee immoo kaameraamaanota dhagaa biroo yaasaa keenya 6 bar ne yaala asitti balbala lama qaba asitti illee masaaba lama qaba jechuudha egaa ani qal'aa waan ta'eef baay'ee meeshaan dho'isu argitanii itti aasuudhaan ammallee asitti akkuma san hin bareedu mee ilaala maashaallah ni bareeda haala kanaan hojjennee fi jirra jechuudha tiipstaandii mootu ka 30 miliyoona illee yoo bitatte si gaha kan mootu 43 illee lakkini jijjiiraanna dabbare jettee gaafa ji'a jahaammoo itti galchuu barbaadde irraa kaastee abbaa inchi 43 itti galchuu dandeetta jechuudha asiin immoo kun akkanatti haala kanaan abbaa balbala lama masaabaa lama gubbaa olaanu kanatti qulfii gochuudhaan hojjennee feera isa kanallee haaluma kanaan asitti immoo miraayaa jechuudha mee ilaalaa mudawwara kiyya guutuu isa maashaallah anu har'a jum'aa ajaa'ibaa dabarse jum'aa qeebalamtu wayii dabarsine fakkaate baay'ee gammadee jira mire so akkuma san asitti mee ilaalaa mee hin bareedu ni bareeda baay'ee bareeda maashaallah naan jedha kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammaan kana fakkaataa haga ammaatti na wajji turuu keessaniif guddaan galatooma yoo haasa'e isinirraa hin kutu ana baay'ee isin wajji naasaa asuma wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu